bareechanii bara haalatti barsiisanii asiin gahanii karaa itti agarsiisanii addaan baasanii bareechanii hadiisas meeqatu sirraa heetu obbate badiisas galatoomaa jennaa har'atti obsinaan baru sinkiisa obboleewwan tiyyaa warra rabbiin godhee har'a qooda keessan irra deddeebiidha mushuroonni teenyaa baggatti geessan obboleetii tiyyaatis obboleessaa hamaa fi hamattuu ofirraa fageessaa isiniif haa ta'u rabbiin irra keessaa hara lama taatanii singilii kaleessa dhugaan guyyaa har'aa hoomuu isan madaalu kan xiqqaa fi guddaan dhufee isin laalu amalaa fi naamusa kan isinirraa dhaalu nama qalaa qabu maaluu isa hin caalu diiniin hoogganamnaan gara deemu wallaalu aruuzdata teennaa rabbiin keenya guddaan ija rahmataatiin isin haa ilaalu bultii ijaarachuun wama hundaaf gaarii seequun balleessitanii yoo qabaattanis aarii kophaan jijjiiramtu hanga feete xaarii isiniif haa kennu jaalla bareedduu kan hin qabne daarii madda yoomuun gonne burqaa akka baarii waliigalteen deemnaan isin kananiisa yoo jaalalaa malee jibbaatti dhiisa nama isaaf bulee rabbiin isa kiisaa imaana kennee fi qalbii isaa jiisaa ammas ilmaan diiniin isa gammachiisa waa waliif feetan sirritti waliif beekaa ilmaanis nuu horaa doktoraa fi sheekaa gaahilli kan milkeessiniif haa ta'u warra hafe hundaa rabbittiin haa gayu jaalalaan jiraadha gammada waliinii Faaxumaa fi Aliyyiin seenaa dhageessanii isaan ta'uu qaba fakkeenyi keessan walisni haadhiisu umrii isin dheeressee rabbiin kan koo guddaan baga isin milkeesse isheen haadha manaa inni abbaa manaa maqamman kunuu bar dhugaa ulfinnaa jabeessi guddisi mucattiin daa'ima kan achi darbaa gara barattoota waliifis ustaaza warra laatu boota hedduu wal jaalatu tokkummaa qabanii kanaa hunda caalaa isaan jaaladhani ustaazota kennaa ijoollee qaxalee bar jireenyi kennaa isiniin nuu tole jirtu ustaazanni abbaa keenya lammataa isin baasuu hin danda'u jechaan na hanqata yeroo hundumaa ustaazota faarsaa nu barsiisaniiru kafalanii aarsaa jechaan jedhu takkaa isin ibsu bakkuma jirtanitti rabbi sinaa tiksu waan beekanirraa beeko sanuuf hiruu gandummaaf gosummaan isaan biran jiru dhalootaaf sagalee nama laalan bifaan nuura imaanaatitu isaan irraa ifa olmaan isaanii guddaa nuuf taatan abbaa waa jaraa dhiisee akkamitti bira dabraa halkanii fi guyyaa yeroo nuu kennanii jecha isaan ibsullee soqee dabiranii leenja yoo jedheen leenji nama nyaataa wayi arjummaan isaanii hin qabu fakkaataa jechi isaan ibsuu dhiisee bira darbuu jechi isaan ibsuu dhiisee darbuu bira isinaa milkeessu addunyaa faakiraa hedduu isin jaalannaa leenja fakkii namaa sadarkaan kan keessan yoomillee olumaa walalooti jallee asitti xumuree dhiifama naa godhatee soo gad isinii furee nurraan mukainaa haaheedha malee hanga ganama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر يا ما شاء الله تبارك الرحمن ومصابون ربي نسني راح جالته بكتنا بافتن أنا حديث ربي نسني حبوت ججا الله أكبر سجنتات إن مرسال مرفا يوكان مو سجنتا أمو ولا لو مصابون تنجل كمنير الله أكبر أكتمور سجنتا كنا تمور سجنتا كن حنج بريت الدنجلا يا إن نولا بنا نزمان تابسكنا الله أكبر الله أكبر سجنتان كام كان أستاذ صديق وتيفي كان أمودي أسمان إن شاء الله دي أستاذ أنا مقطع عنده في خيسة كمنا يو خم برجرات تاتي أستاذ خير أستاذ عبد الحكيم جراح إننا أستاذ صديق ودا هي ورا أمودي كولتي دبنوتا الله أكبر بابا كان أستاذ عبد الحكيم برجرتني أستاذ عبد الحكيم الله أكبر إساني وسما دبس بالله باتني ساكنا
mushurrummaan ta duraanii sanii miti tan ammaa tana tan isaa maashaallah rabbiin sarraa isaan irraa haa jaalatu mushurrummaan isaanii tan duraanii caala tan ammaa tana hayya inshallah ati asumaan Profeesar Xayyaar sila Profeesar Xayyaariin kun isaan kenna sammuu addisiisuun dhufe kam maayikii banadhaame yoo gadi dhahee ilaalu waan isaallee natti hin fakkaatanii ariitii namni zabana kanaa meeshaa hedduu hidhannoo biraatiin dhufuun oolanii addaan tana kan duraaniitiin irratti hin garree waa mee maayikii banadha hundaafu Allahu akbar akkana koppii isaaniiti moo isaanuma sila Allahu akbar banachuudhaafi heeyyamamaa ta'an natti hin fakkaanneeti inshaallah hundaafiyyuu hayyakaa inshaallaati ammallee yoo wanti akka bunaaf shaayii jiraatte nu biraan gahaa isiniin jechaa warra gubbaa kana jiru irraa kaa inshaallah sagantaan silaa kan uumuuti warra ustaazota xiqqooti jennee irra asumaani sila kilaashidha kilaashi namni jettan maayikii banadhaame namni na bira jirtan kun kilaash waa barreeffamni kunillee shibuma takkaaniin haguugamee taa'aa sirriitti illee mul'atu akkas jedhan fakkaatte isaan illee biraan jiran natti fakkaatte saatiin kaasaatii namni biraa dhabamu miti beeytan yeroo warri uumuu kun akka ajaa'ibaatti sagantaa tana shaashaa gochuu barbaadu waan ta'eef inshaallaati namni dubbachuu isinitti hin mijanne warra dubbachuun itti mijatu bakka nu kennaa jecha nuti ammoo dadhabu Allahu akbar akka bareetitti dadhabuudhaaf illee hin teennu akka ajaa'ibaatti chaarjii guunnee dhufne quba qabaadha. Hayya sagantaan bashannansiisaan buhaarsaan kan nama kolfisiisu kan nama taphsiisu kan nama buhaarsu hedduu takkatiyyuu jira jedhanii gaamaa kiyya kana ergutti jiranii kanaafiyyuu haga xumura sagantaa kennaatitti as keessaa hin bahina warri as ture ammoo waan ajaa'ibaa arguudhaaf teettanii warri singiloota illee asumaan qaayidaa irraa ijoolleen gaafa biyyaa takka namni gurguddaan haa deemu eeyite wallaallatti asumaan warri singiloota wallaalladhaa isiniin jecha Allahu akbar tanaare jedhee bara hayya nam tokko sagantaa kenninee kaanee kan walitti deebinuu ta'a Dr. Darasaatu waliin nu ergeettanii ni minaa malee ayye namni alhamdulillah tammaakii banadhaame lakkoofsa 10 irra jirtan keessummaa fakkaattanii kanumaaf sagarraa isinii kennine inshaallah alhamdulillah namni jettan maakii banadha jarri kun ammoo Allahu akbar warri biran jirre ka gurri gubbaa kana jirtan nama dubbatu bicha fe nama gubbaa kanatti nama olbahu nama dubbatu bicha qaayitaarra akkanaa bara nama dubbachuu barbaadu qofa feena Allahu akbar warri dubbachuun isinitti hin mijanne ammoo dhiifama nuu godhna tuman hayya alhamdulillah namni jettan maakii banadha dafaa kaa waan biraatti aansuu fi boodaan hayya isaanillee dubbachuuf heeyyamamaa ta'an natti hin fakkaatu tanaare baraa waan ajaa'ibaa takka isinitti himuudha deemaa gara booda ayya hin kolfitanii Profeesar Xayyaar hojii keessan jette hayya intala abbaa fakkaattu maakii banadha tanaare intalli abbaa fakkaatullee waan hedduu na fakkaatti asumaan hayya walaloo fooziyaa bakka jirtu irraa gara gubbaatti nu dhiyaadhu walaloo dhageeffannaa kalas amma booda nam tokko illee carraan kennu warra walaloo bichaa affeera kanaa bari ijoolleen itti taartee itti faachee itti dadhabde